Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin galgala kana ijatti wal arguun isaanii dhagahameetii jira. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo ABO shaneen galgala kana immoo waraanni haaraan biraa galuu isaanii beeksisaniiti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin kanneen dhiyeenya kana addaan turan galgala kana immoo isaaniifatti wal arguu isaanii gara mariitti akkaaniif qophaa'aa jiraniitu mul'ata. Dhiyeenya kanaatiif pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin gara Ameerikaatti imaluudhaaf kan taasisaa jiran waraana Yuukireenii fi Ameerikaa gidduutti deemaa ture gara nagaatti akkaaniif xumuramu jechuun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan beeksisaa turan. Galgala kana immoo pirezidaantiin Ameerikaa fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin wal quunnamuun isaaniitiin ni mul'ata. Garuu pirezidaantiin Raashiyaa galgala kana eeggaa Waashingtan DC pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp biratti argaman uffata xiyyaara idil addunyaatti simannaa hawaan isaaf taasifamuu mul'ata. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo Haariyaatti marsaa lammaffaan kan inni galanjaamu wayisaa isaanii hidhannoo duraan qaban gara nagayaatiin ture galchanii abbootii gadaatti akkaanis kannanii jiranii beeksisan. Biyyaa deeggaddaa immoo koomishinii poolisii Oromiyaa kan ta'e Anarsaa Mardaasaa ibsa isaanii baasanii tarkaanfii humnoota nageenyaa hin qabne irratti fudhannaa jechuun kan dubbachaa turan. Biyyaa har'aa immoo waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo Haariyaatti galuun isaanii mul'ata. Kanneen maqaa isaanii shanee jechuudhaan waraana mootummaa waamu biyya har'aan tanaa dhibbaan kan lakkaa'aman wayita galanitti hidhannoo guutuudhaan waliin kanneen galaniif simannaan isaaniis taasifamee hundinuu bareedaa ta'uudhaaf dubbata. Garuu warreen ammaan durattis galanii turan kanneen seera filatanii seera jalatti galan kanneen ajjeefamanii fi kanneen gosa baay'ee jiranii jechuudhaan hawaasni fi isaan keessaa kan dubbii ijoo tokko mul'isaa turan har'aas immoo Haariyaatti deebi'anii galanii jiru. Garuu immoo naannoon Oromiyaa kan waggaa torbaaf nagee dhabdee turte har'aa deebiis immoo mootummaa Itoophiyaatii fi isaan gidduutti nageenyi kan akkamiin akka dhufaa jirus ni mul'ata. Garuu immoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kanneen galan kana keessatti hanga ammaatti deebiin tokko hin kennamne.